Boba'aa qusannaadhaan fayyadamaa jechuun ministeerri muummee Abiy Ahmad uummata hubachiisan. Kun akeekkachiisa lammataa guyyoota muraasa keessatti erga waraanni gidduu gala baatee galee aangawoota Itoophiyaa irraa dhaga'amedha. Ministeerri Faayinaansii Itoophiyaa obbo Ahmad Shide torban darbe waraanni yookiin immoo rakkoon gidduu gala baatee galee yoom akka nagaan bu'u yookiin immoo nagaan furamu waan hin beekamneef of eeggannoo guddaadhaan boba'aa jiru uummanni akkasumas immoo dhaabbileen akka fayyadaman dubbataniiru. Dubbiin aangawoota lamaanuu yaaddoon guddaan akka jiru akeeka. Waraanni gidduu gala baatti adeemaa jiruun biyyoota qoramaa jiran keessaa tokko Itoophiyaadha. Biyyattiin waggaa waggaan doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu baastee boba'aa alaa galchiti. Biyyoonni boba'aa biraa galchitu immoo biyyoota gidduu gala ba'aadha. Isaan immoo waraana Ameerikaa fi Israa'el gama tokkoon Iraan gama kaaniin walitti jiran gidduu qabamaniiru. Iraan misaayilaa fi diroonii biyyoota gidduu gala ba'aa michoowwan US ta'anitti dhukaasaa jirti. Kanaanis buufatawwan doonii fi boba'aa miidhamaniiru. Kanneen oomisha dhaabanis jiru. Waraanni kun gatii boba'aas dabalee gatii ittiin boba'aa fidanis haalaan guddise. Ulaa Hormuuz kan Iraan to'attu keessa dooniiwwan darbuudhaaf rakkataa jiru. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ulaa kana tiksuudhaaf biyyoota kaan waliin akka hojjetan ibsaniiru. Itoophiyaattis gatiin geejjibaa keessumaa kan magaalaa Finfinnee birrii 5 haga 20 daballiin taasifameera. Hanqinni boba'aa garuu rakkoo Itoophiyaa qofa miti. Biyyoonni addunyaa garaagaraa yaada wal fakkaataa qabu.